Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata rabbii. Egaa ijoolleen hedduu geemii sanaa durayyuu jalqabdanii akkatti birrii irraa baafattan wallaaltanii kan keessanii waasaappiitiin egaa saawudii irraa Dubaay irraa biyyoota adda addaa irraa shat iskiriinii naa ergaa jirtu. Kunoo asirra geenye akkatti birrii baafannuu dhabne birrii hagas irraa dalagnee jira kan 150 irraa dalagee jira kan 100 dalagee jira kan 200 dalagee jira shat iskiriinii waasaappii kora odoo baasee isiniin agarsiisee dhugaa akka kanayyuu ijoolleen hagas yaani buufattee itti fayyadamaa jirti isin jechisiisaa jechuudha. Har'a immoo wanna salphaa ta'ee egaa geemiin inni makiinaa kun rakkoon isaa tokko maa inni saaxinii 10 isinii ka'a. Saaxinii 10 sana banuu fi ijoolleen hedduu giraa gabba'amtu. Garuu baay'ee salphaadha, baay'ee qallaaliidha. Guyyaa 10 gidduutti bantu. Garuu akka itti banamu giraa isin gabba'ee jira jechuudha. Banuu wallaaltanii jirtu jechuudha. Ijoolleen hedduu saaxinii sana akkamitti bannaa, akkam goonee bannaa meenu agarsiisi jettanii egaa keessaan yaada keeyya akkaataatti bantan isiniif himaan jira ijoolleen hedduu waasaappiitiin warra dhuftaniif jechuudha. Har'a immoo geemiin ani qabadhe isinii dhufe. Geemiin kun immoo baay'ee salphaa, baay'ee qallaalii, cinqatii kan hin qabne, teessee, ciistee, dhaabbattee kan dalaguu dandeessu jechuudha. Ijoolleen daa'imni illee kan itti taphachuu dandeessu jechuudha. Kun akkuma tapha ijoollee daa'imaati. Makiinaaf makiinaa walitti buusuu jechuudha. Makiinaaf makiinaa walitti buustaa saantima sii kenna jechuudha. Garuu akka isa kanaa hin kaffalu. Ani egaa amma geemii isa amma isiniin agarsiisu kanarraati. Dirhama 3 qofan dalagee irraayyuu hin baafanne hin geenye egaa. Kan irraa baafachuu dandeessan dirhama 50 100 yoo geessan malee irraa baafachuu hin dandeessanii. Beeksisas fidee isiniin naccanaannaqu kan kaffalu garuu peepaaliitiini. Gaafa dirhama 50 geessanii peepaaliitiin irraa baafattu. Innaa itti fayyadama. Wanna dhufu tokko maal jette koomentii irratti viidiyoo kaleessan dalagee tiktook irratti jechuudha. Kuni 666 jette. Garuu immoo tiiktookii kiyya koomentii jala kan guutee jiru hundisaayyuu ani buufadhee jira shat iskiriinii tiiktookii koo jala jiru utuu galtanii ilaaltanii beeksisa ani hojjedhe sanarratti ijoolleen hedduu buufatanii akkatti maallaqa irraa baafatan wallaalanii kan taa'aa jiran jechuudha. Malee wanna haaraa miti gaafa afaan Oromoo ta'uu wanni tokko haaraa maaf akkasinitti ta'uu ani hin beeku. Allahu alam. Wanna haaraa isinitti ta'a. Wanna kana akkoo ijoollee warri Abashaa sirriitti barsiisanii sirriitti irraa fayyadamaa jiru. Sirriitti wal barsiisaa jiru. Wanni haaraa yoo dhufu afaan keessanii yoo ta'u 666 manxiqishoo 666 yoo ta'e kalaas irraa ba'i. እንደውም እኑቱ ጃጃተሚጃ ሴጠነ ጫለኡን ቶንኮሊን ኬኛ ሀሚኒ ኬኝ አርገቹን ነማ አከ እጅ ኬኝ ዲመቱ ነምኒ ቶኮ ዮ አርገቴ ማሊፍ ነጫሌ ማሊፍ ናን ኦልቴ ጅኔ ሀንቆኔ ቦለ ነመ ቡስኑ ኡኑ ዶጅሩ ወን ቶኮ ዮ ኡፉ ጃጃተሚጃ ኡፈኒ ዱፌ ጃጃተሚጃ ኢማን ፋሽኒ ወይ ኡፌ ጃጃተሚጃ ሶሻል ሚዲያ ረት ሶሻል ሚዲያ ነከ ከና ዱፌ ጃጃተሚጃ ካላስ ዱጋ ኑፊኔ ጃጃተሚ ከነ ጃጃተሚ ከ nuffine Gabreeli ani nuffe jechuun wanna tokko akka kana jedhee yoon fidee fiiganii deemanii 666 koomettiitiin. Warri 666 jettanii warra keessa jirtanii warra beektanii warra sirriitti axxaaxamtanii 666 maal akka ta'e warra beektanii. Kun immoo hin beeku. Wanna nama fayyadu nama fayyada. Waan namni nama fayyane immoo nama fayyadu jenna. Waan nama fayyadu tokko ofii kiyyatti fayyadamee ilaaleetan na fayyadee taanaan na fayyadeera jedheen dubbadha. Nama fayyadee taanaan na fayyadee hin jaa. Akkasumatti immoo happoota hedduu jira akkoo. Happoota hedduu jira. Okay, viidiyoo gaggabaabaa ilaaltanii sa'aatii 3 kan kaffalu jira baay'ee. Sa'aatii 3 irra turtanii kan isinii kaffalu jira. Hin barbaaddu taanaan sa'aatii 3 irra turtanii kan isinii kaffalu jira. Sa'aatii 3 illee kan irraa baafachuu dandeessan jira. Akkatti kan cinqii hin qabne maal hin qabne viidiyoo ilaaltanii bichaa. Garuu saantima xixiqqishoo kaffala. Ani gizee meeqarraa fudhadhee jira. Shat iskiriinii isiniin godha akkaataatti irraa dalagnullee akkaataa kamillee isiniif hin hojjedhe rakkoon hin jiru. Ijoolleen barbaadan jiraana sa'aatii 3 birrii tokkollee argadhe birrii lamallee argadhe birrii tokko birrii laman argattanii baay'ee birrii tokko argachuu dandeessu yoo irra ooltan. Birrii lama garuu argachuu hin dandeessan. Ani garuu hojii wajjin irra deemarraan dhufa saantima xixiqqishoo naa kaffala garuu ayyarii irratti naa kaffala. Battaluma naa kaffala. Daqiiqatti naa kaffala. Gaafa sa'aatii 3 guute waan ani hojjedhe sana naa erga jechuudha. Naa erga. Peepaalii kiyya nan galchaa fi gaafa sa'aatii 3 guute
miiseejii naa erga sa'aatii 3 guutee jira baafachuu barbaaddanaan ja'a jedhaani birrii kiyya naa erga jechuudha. An doolaara 6 sassaabeen jira torbee 2 gidduutti garuu torbee 2 gidduutti kan makiinaa kanatu hin dabalatiin viidiyoo gaggabaabduu ilaaluu qofatti doolaara 6 fi saantima 68 maal ilaaluutiin beeksisuma ilaaluutiin jechuudha. Beeksisuma ilaaluutiin beeksisa ilaalaa qofa kan irraa fayyadamtanii haphoota hedduutu jira. Garuu isin tigistii qabdu an tigistii hin qabu taa'eetan beeksisa ilaaluutiin beeksisni yeroo silkii keessan irra dhufu irraati deebisuu qabdu. Kooyinii keessan maallaqni keessan meeqa akka hojjettan maal akka ta'e eeggachuu qabdu. Isa irratti ani tigistii hin qabuutiin isa addaan kukkutee malee iddoo agahammaa irratti jabaadhee dalagee jiraadhee indoom doolaara 10 nan gala ture jechuudha ji'a tokko gidduutti nan gala ture. Garuu an torbee 2 gidduutti taadaa doolaara 6 fi saantima wayii kan hin dalage. Innis maayini viidiyoo gaggabaabaa ilaaluutiin sa'aatii 3 viidiyoo gaggabaabaa ilaaltu saantima 20 illee dalagdan saantima 30 illee dalagdan saantima 10 illee dalagdan isiniif erga jechuudha. Saantima 6 ol saantima 5 ol kan dalagdan isinii erga. Saantima 5 gadi garuu yoo dalagdan hin ergu jechuudha. Haga saantima 5 ol dalagdanitti isinii eega jechuudha. Okay. Sa'aatii kana 3 gidduutti immoo biyyaans saantima 30 40 dalaguu dandeessu jechuudha. Ani garuu sa'aatii 3 irra taa'ee hin beeku. Kanaaf saantima xixiqqishoo naa erga jechuudha. Hayyee irra taa'ee quxuxxijee irra taa'ee hin beeku. Kanaaf inni baay'ee isa hin feene makiinaa kanatti inni mucichi jedhee hafee kanaaf. Okay. Malee waan biraaf miti. Kan makiinaa kanatu irra caalaa kaffalaatiin isarratti maallaqa barbaanna miti egaa silkii keenya dadhabsinee egaa ofii keenya ija keenya dadhabsinee wanna baay'ee keenya irratti invest goonee kaane hin argannu taanaan homaa faayidaa hin qabu. Inna waan argannu immoo xiqqishoo taanaan faayidaa hin qabu. Kanaaf jedheeta waan makiinaa kanarratti ijaan sammuu kiyya qabsiiseef kana nan dhiisee ofirraayyuu diileet godhe. Garuu gidduu kana gadi bubbuusee kan irraatii argachaan ture gidduu kana gadi bubbuusee akkaataatti kan taphatanii maal akka godhanii akkaataa kamiin wisdiroo godhuu akkaataa kamiin akkaawuntii ofirratti maallaqa ergisiisuu kan jedhu immoo siniin dalaga. Ijoolleen tokko tokkos immoo akka gaafachaa jirtanitti peepaalii nuu dalagii jechaa jirtu. Hayyee peepaalii isiniif nan dalaga gidduu kana peepaal lachuu jechuudha. Peepaalii biyyoota araboota keessatti dalagu biyya arabaa kamirrattuu peepaalii dalagu jira. Makiinichi kanadha. Okay. Yeroo ol seentanii akka kanatti lakkaa'ee kun isin galcha jechuudha. Egaa akkuma isiniin jedhee makiinaaf makiinaa walitti buusuudha. Amma kun guutee jira. Yokkuu akkatti isin jalaa guutu maal gootu? Yokkuu akkatti isin jalaa guutu asitti gurgurtu jechuudha. Yeroo gurgurtanii achitti yeroo gurgurtanii akkatti kooyinii isinii kenna. Akkatti kooyinii irraa fudhattu bakka kanaaf gadhiistu jechuudha. Wal fakkaatu walitti rukuttu yeroo walitti rukuttan inni kun akkatti isin agarsiisa akkatti rukutama kooyiniin keessanas ta'a maallaqni keessanas ta'a maallaqa jala galla. Okay. Maallaqa jala yeroo galtanii ammaani dirhama 3 fi saantima duwwaa 7 dalageen jira jechuudha. Bahuu hin danda'u ammatti kan baafachuu dandeessanii kunoo birrii 50 birrii 100 birrii 50 jechuudha. Asitti akkaawuntii kiyya qabatee jira jechuudha. Gaafa geessee siifin erga je'ee jechuudha. Ani badaarra galee taphachaa hin jiru. Isa sanaan irra caalaa taphadha. Inna wal fakkaataa walitti fiddanii warra kuchisiisuu jechuudha. Okay. Makiinaa wal fakkaattu akkamitti bara yoo jettan inni qubarra kaa'a kun akkatti qubaan isin agarsiisa. Isin akkasittu akkatti walitti aggaacee achitti isinii kaa'a jechuudha. Maallaqa keessan achitti isinii kaa'a. Biyyoota kamirayyuu teessanii akka kanatti immoo kunoo intanaallee isinii kenna jechuudha. Speedii isinii kenna. Speedii kan akkatti irra naannessee waan isin ga'e isinii kenna jechuudha. Okay. Asitti amma kooyinii naa kenne kooyinii fudhadhe jechuudha. Yeroo 2 isinii kenna carraa akkatti yeroo irraa argattanii carraan kunis akka tasaa maallaqni isinii ba'uu danda'a. Ammas kooyinii naa ba'e jechuudha. Ammas kooyinii naa kenname. Amma sadaffaa mokkorinaan jechaa jira. Sadaffaan mokkoraa. Egaa amma immoo makiinaatu naa ba'ee jechuudha. Hayyee ammas takka mokkorii jira. Guyyaa guyyaatti si mokkorsiisa jechuudha. Amma immoo 0 saantima 2 naa ba'ee jechuudha. 0 saantima 2 naa ba'ee akkasittiin fudhadha. Ammas takka mokkorinaan jechaa jira.
Amma immoo kan na waliin ilaalla. Ammas koiniin naa ba'ee jira. Amma kunoo gurraachessee jira jechuudha. Sa'aatii 8 booda inni ani irraatii waa fudhachuu danda'u kanaan booda jechuudha. Sa'aatii 8 booda jechuudha. Ooyyee amma as deebinaa idditti diimtuu ibsee kan ammoo beeksisa jechuudha. Kun amma yogguu beeksisa barbaaddan beeksisa akka kanatti iddoo kana tuqxu beeksisa kana ilaaltu achi maallaqa isinii kennaa jechuudha. Achitti na deebisee iddoo sana xiqqaanii daftanii deebitu lakkiin barbaadu noo hin barbaadu jettu thank you isiniin jaa kunoo akka kanatti kooyinii keessan kunoo argitanii akka kanatti kooyinii keessan fudhattu jechuudha. Asitti amma waan argattan asitti isinii kaa'a. Asitti amma kooyinii 17 naa kennee elaa fudhadhe. Beeksisa ilaalee hin ture mitiire beeksisa sanaatiin naa kennee jechuudha. Gaafa iddoo kana beeksisa siniikaa iddoo kana beeksisa siniikaa iddoo kana beeksisa siniikaa isin beeksisa sana ilaaluu yoo hin barbaanne makiinaa tokko fiddanii asitti gattu jechuudha. Asitti gaafa gattan hagas kutata jechuudha. Okay? Gaafa kutatu makiinaa kana fiddanii as keessu jechuudha. Gaafa beeksisa ilaaluu hin barbaanne isin yoo ilaaluu hin barbaanne jechuudha. Beeksisoota kana ilaaltanii bootaa gadhiisisuu hin dandeessu. Kanaaf kan akkatti walitti rukuttu maallaqni keessan hin deemaa jechuudha. 30 iddoo kana 30 argitanii 30 kana yeroo guutuu asitti maallaqa isinii kaffalaa jechuudha. Sila meeqa argine? Birrii 3 fi saantima 7 argine miti. Amma garuu birrii 3 fi saantima 9 ta'e. Daqiiqaa kanatti beeksisa ilaalee kan meeqa naa kennee saantima 2 naa kennee jechuudha. Kun saantimaatiin isinii kenna. Birrii guddaa hin eegina. Garuu qallaaliidha. Wanni isin cannaqu tokkollee hin jiru. Akka kana makiinaa walitti dha'uu bichaadha. Beeksisa yoo barbaaddan ilaaltu kan beeksisa ilaalaa jedhee isin giddirsu hin jiru. Kanaaf kana fakkaata isiniin hin jedhaa waan irraa barattan natti fakkaata. Kun akka kanatti walitti rukuttu inni isin agarsiisa. Hogguun qubarra kaa'u walitti tuquu bichaadha isin. Gaafa tuqxan inniyyuu walitti rukutee kooyinii keessanis maallaqa keessanis isinii kenna. Isiniin jaa waan irraa barattan natti fakkaata. Egaa guyyaa gaarii.